السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في هردفتوتا channel ijoollee Oromoo shananii. Deebi'ee dhufee jira jechuudha. Viidiyoon isinitti dheerata jedhee lamatti addaan isinii baasee qophii keekii. Hayyee kabajamtoota fi hordoftoota keenyaa amma keekii lammaffaa kanatti dalaguudhaaf jechuudha. Akkuma viidiyoo kana dura irratti argitan lixiin isaa akkuma duraa sanitti hojjetama. Isumarraa kaafee hojjetaa jira jechuudha. Inshaallah yeroo asitti qopheessu ka argitan tahaa jechuudha yoo rabbi jedhe. Hayyee hordoftoota keenyaa kanatti qopheeffannaa inshaallah. Lixiin gosa lamaanuu as jira jechuudha. Inni tokko kana. No lamaanittu inshaallah hojjedha. Dura lixii gurraacha kana jalatti buufna jechuudha. Maankaa takka takka. Bismillah. Gitu gua nasa lixii gurraacha itti goone waliin geenne jechuudha. Amma dabareen ka lixii adiiti. Isa adii kana itti goona jechuudha. Xiqqoo xiqqoo. Nyaata dheedhi. Daa'ima xiyya wajjin hojjetaa jira. Sagalee yoo isin jeeqillee naaf folchaa isiniin jedha. Itti dabaluu barbaachise amma bifa addaa bifa biraa itti dabala jechuudha. Gurraacha. Fakkaata jechuudha. Akkanatti qopheessineetiin hin jirra. Kunoo kana fakkaata. Maashaallah inshaallah. Amma bukaa'uu qaba jechuudha. Kana keessatti mee yeroo qophaa'etti walitti deebinaa. Akkanatti daqiiqaa 30 takka yoo tursiisne gaariidha. Amma lixii akkuma qopheessin
meeshaa kanatti naqee isa keessatti ol bukaa'uu qabaa jechuudha. Yeroo qophaa'etti walitti deebinaa. Akkasii turtiin keessan nu wajjiin haa ta'uu isiniin jedha. Xumurri isaa maal fakkaata waliin ka arginu taha. Akkasii waan gaasii daawwattaniif hedduu galatoomadha. Yoo isinitti tolee laayik godhaa, sheer godhuudhaan walii qoqqoodaa, sabiskiraayib godhuudhaan immoo maatii keenya tahaa isiniin jenna. Waan daawwattaniif galatoomaa. Turtiin keessan nagadhumaatti nu wajji haa ta'uu. Keekiin lammaffaan kana fakkaata. Akkasii ibidda keessa godhee jira. Akkuma barame 200 irratti. Akkoo isa 200 irratti jalaa fi gubbaa jechuudha. Kunoo bilchaatu ka'e jechuudha. Kana fakkaata daqiiqaa xiqqoo booda keessaa baafna. Kunoo kabajamtoota hordoftoota keenyaa kana fakkaata. Keekiin guyyaa har'aa kana fakkaata jechuudha. Maashaallah baay'ee babbareedadha. Akkana jira isiniin jedha. Kunniin ilillii fakkaata isinitti mul'ate. Maashaallah. Kana fakkaata jechuudha. Maashaallah bareedaa tahee bahee. Yoo isinitti tole laayik godhaa, sheer godhuu walii qoqqoodaa, sabiskiraayib godhuun immoo namni amma dura maatii keenya hin ta'in maatii keenya tahaa isiniin jedha. Kunoo xumurri keekii ijoollee kana fakkaata. Maashaallah babbareedadha. Filaaworii adda adda ta'e bifaan. Kan keessatti hojjedhe immoo kunoo kana amma keeka keessaa baase kana keessatti dalagee jechuudha. Kana gadillee hin qabatu bareeda godhee baasa. Mee addaan muree isin agarsiisa takkitti. Kunoo kana fakkaata jechuudha. Egaa addaan muramillee maashaallah lallaafa. Baay'ee lallaafadha. Bismillah. Maashaallah bareeda. Shukulaataa itti dabalaa jira jechuudha. Kana fakkaata qophaa'ee xumuramee jira jechuudha.
kunoo akkanatti dhiyeessuu dandeenya. Maashaallah. Kunoo ijoollee Oromoo shananiif jechuudha. Waan jarri jaalatan waan beekuuf keessaa fuudhee jira jechuudha. Kana fakkaataa ijoolleen gammachiisa wanni mi'aayan torbaanitti yeroo takka yoo nyaatan miidhallee hin qabu. Akkana fakkaataa jechuudha. Yeroo ijoollee waan gaarii tokko goote kaatee hamilee itti godhuudhaaf akkana waan mi'aayaa waan jaratti tolu yoo hojjannee fi gaariidha jedhee yaada. Waanuma yoo duraa kennuu fe'ennullee wayiin sababeeffannee yoo kennineef gaariidha. Fakkeenyaaf yoo barumsa taate qormaata kana gaarii waan fiddeef barumsa kana waan bareedatti baratteef ergaa gaarii akka gaariitti waan ergamteef bakka ergamtee daftee waan deebiteef jennee wayiin sababeeffannee waanuma dura kennuu fe'ennullee waan jarri jaalatu yoo ta'e yoo kennineef hamilee godhatan jechuudha. Waan san irratti cimanii inshaallah ka rabbiin nu haa guddisu bakkaan nu haa gahu bakka nu yaadne olii rabbiin nu haa gahu inshaallahi. Akkasii du'aa itti roobsadha. Kun ijoollee maafi jechuudha. Kun jarumaa fi kana fakkaataa maashaallah jarri itti gammadanii jaalatan suuraa adda addaa waan akkana babbareedu ija jaraa hawwata. Akkasii waan daawwattaniif galatooma ulfaadhaa isiniin jedha jiraadhaa isiniin jedha jajjabaadha. Akkasii inshaallah hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagahaan nu tura. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.